Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota kiyya baga nagaan idan isinin jecha arraan tan ammoo tolaaf hin dhufne arra lolaaf hin dhufe maaliif lola yoo tan kanarraa ammoo arafee tuubii fi asumaanu arafee ni beektan ammas hundee seenaa hamzeeyut akkuma beektan viidiyoo kalee inni gadhiisa irratti mucaa gartee arafee fi hundee seenaa qaban irra lafa dhee akkasitti jechuudha mucaa gartee harka hudduu harka miila Dudu babi garte mila akasitti hidhanii isa tuman jechuudha. Hayyee isa kana akkatti tumanii isaan kuni lafa qaanii garte jechuudha taanii tuma viidiyoo isaan asii waraabaa oolanii nutti gadhiisan. Kanarraa mucaa kana eega qabanii maaliif mana keessatti akkanatti adabsan beelaan dheebuudhaan nama kana nyaatatti hin kanne namni akkanumatti adabsa. Kanarraa immoo mucaan garuu firraa illee himeetti jira. Raqama isiillee firraatti kanneen jira. Kanarraa immoo isaan dawwalanii wajjin gartee haasa'anii jiran. Ammoo isaan isii qabuu dhiisiiti. Gartee qabanii harkaa qaban sanu gartee inni qabdanii gartee harkaa qabdan sanu inshallah isin harkaa fuutaan dhageeffadha. Maaliif namni kun akkumatti nama akkasitti tumanii akkasitti jechuudha rakkisanii namni kun gartee balleesse eega balleesse yoo gartee badii isaa gartee itti muramtee antiyyaa kun akkanaati isii tana jee gartee yoo ni fi kan dubbatu taate maaliif gadi hin dhiisina isa kana qabdaniitu moolii gadi deemtaniini arafee fi hundee seenaa jechuudha. Hayyee hamzeewuti illee dhugaadha akkuma gartanitti tumamee garuu eega tumamee mana akmaa dhaqee wallaanamutti jira. Hayyee as deebisi maalirratti namni kun nama kana akkanatti tumanii jechuudha akkanatti deemanii bakka isin jirtu isumaatu fuudhee isin geessa. Deemtanii maan barbaadnetu kana nama tokko nama gartee warraa baafatu deeman nama gartee bakka isin jirtu beekan isa san tumaniitu waa himsiisanii uleedhaan namni waa nama himsiisa bakka isin jirtu jechuudha. Inni waa bara uleen tumtanii nama akka keessanii nama gartee nama lamaan mana keessatti adabsitanii tumtanii inni isiniif hin himu na dhageeffadha. Kanarraa immoo mucaa gartee Kanaatu isa gartee qabdanii kasi mana keessa rakkisu jirtan sanu inshallah isin harkaa baasu teessi beeruudhaan na dhageeffadha. Isin egaa arafee gartee hin fedhuu jibbeetiin jira isin hin jettee jirtiimi. Egaa hin fedhuu isin hin jettee kan jirte isin hin jette egaa kana achi maal barbaade? Arafeen yoo barbaade gartee muka haata fudhatee mukatti afran raasu. Nama isii hin fedhuu egaa jettee mootu maaliif gartee ilma namaa rakkise? Rakkoo keessamaa nama qaal. Ifiif deemtetti reete mucaan sun waan balleessanii qaba hin qabu. Jaartii isaa duraanuu waan godhe isaatu beeka. Waan irratti wal dhaban isaatu beeka. Yoo nii fi gartee waan isii godhe inni gartee gabbee kan himu taate na dhageessan Oromooti. Arafee waan godhe duraanuu isii waan gartee turoorisaa ture. Waa hunda dhageetiin jiran takka takkaan na dhageeffadha. Garuu immoo waan kana amma isiniif hin himu. Gaafa gartee beerusaanis bakka jirtu gartee mul'attee waan kan hunda gabbee isiniif himu na dhageeffadha. Kanarraa immoo arafeen duraanuu mana keessatti isii rakkisaa ture. Isin tun nama gartee ilmaan meeqarraa qabdu har'aan tana dhiiftee waa hin deemtu jechuudha. Kanarraa immoo an duraan arafee wajjin deemee isiillee gartee hangaan barbaade kanarraa immoo eegan gartee manatti deebi. Ummoinaan akkasiin jette agartan jeeti yaadu. Maaliif namni kun osoo gartee koomatti irratti nama gartee nama arrabsu osoo hin ta'in wanni kun maaliif ja'am? Maalitti kana jechuu dandeessettanii yoonii fi nama gaafatta waan bareeda jeeti yaadan akka kajjetti. Kanarraa immoo waa hunda anamma wanni dhufeef osoo waan gartee jiru isiniif himuu hin ta'in tanaan gaafa gartee jechuudha beerusaanis gartee bakka jirtu yaddu ni qabne jaanii kutanii qabanii isii gartee bakka jirtu fidan waan kana hunda dubbaddaa jechuudha. Arrammoo ol bee isin hanga feetan waan feetan jettanis an kana gartee isinirraa hin dhaga'uus. Waan feetan yoo isin jettanis hin dhaga'u isinirraa Oromooti jala dhageeffadha. Maaliif an dhugaadha inni kun gartee nama gartee soddaadha jeetiin isa kana jala deemu ture. Maaliif gartee maaltu manaa isii baase? Kanummaan gartee baruudhaaf deemu ture. Garuu gaafa san keessatti isiin arganne kanarraa immoo isiilleen waan jiru hunda isiniif himuu dandeessi. Gaafa gartee sababa gartee mucaan kun qabamee kanatti tumamee cafaqamee jiru kana acha isinis himuu dandeessi jechuudha. Na dhageeffadha. Namni kun akkamatti lafaa ka'ee waa namatti hin bitu. Akkamatti lafaa ka'ee inni sunis waa gartee roorroo isiin gartee
nutti himatu diddee nu biraa kuttee nama saditti himattee namni kun gaa beekadhu nuufi tu arrallee gartee xiqqoo shuyyoon isin irraa mulii waan jiru takka takkaaniin isinii gayyaasan akka mataa qayyatti na dhageeffadha. Yoo isinii gartee fudhatamte ni fudhattan yoo fudhatu isinii fudhatamu diddee firraa dhiiftanii jechuudha. Kanarraa immoo gartee arafee fi gartee hamzee hutka akkasitti gartee mucaa akkasitti rakkisuu turan mucaan kun dhugaadha. Yoo inni gartee kan manaa baasu taate yoo namni biraa manaa baases isinis haqa himuuf ta'es bakka kanatti na dhageeffadha. Mucaa kana immoo gaafa gartee inni miidhame isaan sun hin bahan hamzee fi hundee seenaatis akkasuma arabaatis ba'uuf hin ta'u jechuudha. Inni kun nama gartee lammii qabu nama gartee namarraa dhalate qaba jechuudha. Namni isaan akkasii roorisan sun kanarraa nama akka isaaniiti na dhageessanii. Namni tokko yoo ni fi gartee jaartii isaa jalaa baatee har'a akkana nama biraa bira deeyte nama biraatti wajjin gartee walii gad deemtu yookaan shaararra waliin deemtu kan argu taate dirqama nama san lubbuu isaa baasuun barbaachisaadha. Osoo maalummaa isaan beekan. Maaliif inni kun wajji deemaa osoo gartee addan baafanne akkamatti namni kun nama kana qabaniitu akkamatti harka duubatti harkaa fi miila hidhanii mana keessatti as dabani. Dhageessanii Oromooti wallaahi warreen gartee kuumatti jalatti illee gartee waan feetan jettan illee kanarraa immoo wanna kun gaafa gartee gabbaatee gartee dhugaan gartee jirtu sun ol baate isin waan jettan isinumaatu beeku. Warreen arran gartee kuumatti jalatti nama arrabsitanis waan jettan isinumaatu beeku kana dhageeffadha. Arra garuu immoo arafee miidhamaadha akkana jaartisaa namni jalaa baase warreen jettan illee ergaadha inni akka qabu jaartisaa jalaa baate ol baate immoo garuu eega ol baate sooshaal miidiyaa irratti ol baate isillee gartee faskii birraa godhee isa hin fedhu jettee jirti. Hayyee kanarraa immoo gaafa gartee namni kuni jechuudha asii lolaan fixatus waa manguddoon fixatus gaafa hayni kun bee isin akkasitti waan gartee isin jettan lafa kaayyadha fuulduraan jechuudha. Osoon qaanyoo inni gartee osoon xiqqaanne jechuudha. Gama kiyyaa wanni dhaammadhu kana. Kanarraa waan biraa yaada biraa isinitti illee gartee baay'isuu hin barbaadu akka nama tokkotti kanarraa immoo hundee seenaatii fi arafaat mucaallee qabanii nukaasii bakkee isiin jirtu nu geessi yaaniiniitti jiranii inshaallah viidiyoo tana argeetiin eegummaan viidiyoo tana argee viidiyoo tana isiniif waraabuu danda'e inshaallah kanarraa anillee waan jiru feeruzaallee gartee akkuma agartanitti raqama isiillee garuu isaan mucaa tokkannee fi irraa fudhatanii gartee irratti dawwalanii haasofsiisanii isiillee gartee waan isin deebifteef agartan jeetti yaadan akka mataa kiyyaatti yuutuuba arfee irra dheeytanii ilaaluu dandeessan. Ati hundee seenaa waan gartee ati naaf qabdu gartee isiillee loltee jirti agartan warreen arginillee ichi ala dhaqaa laala yoo gartee dhugumaan gartee waan kana warreen isa gartee ilaalaa jirtan dheeytanii ilaaluu dandeessan. Dhageeffadha. Hayyee mucaa kana ta'anii manuma keessatti gartee kalee fi dheengattas akkuma viidiyoo irratti agarsiisutti mana keessatti adabsu jiran. Hayyee mucaan isaan eega qaban maaliif ichumaan fuudhanii bakki isiin jirtu tokko san keessatti nu geessin jeeniin isaan maaliif nu geessin jeeniin maaliif mana galchan moo addaan cicciraniiti affeellatu deeman. Isa kana addaan cicciranii affeellatu deeman moo maal isaan waan nyaatan dhabanii. Ilma namaati bar nama jee sagalee dhalate akka isaan akkana godhan. Yoo gartee waan biraallee taate oduu gartee Oromoo ta'ee Oromoon namni akkasitti dhiiga ofii akkas godha mana keessatti. Isaanumaan sunu na dhageessanii uummata gartee hattuudha. Na dhageeffadha isiniif hima. Arraan tana wallaahi waan feetanaan jettanii isaarra waan gartee na keessa jiru ol baafadheetumaan dhugaa isaanii irratti du'a. Yoo abbaan fedharran tana dhufee waan anjees nama akka kiyyaaf irraa hin dorgaa gama kiyyaa na dhageeffadha waan feete yoo naan jettanis. Kanarraa immoo mucaa san arafee fi hundee seenaa yoo gadhiisuu baattan isin gartee biyya keessa jiru tana keessatti tokko numa jiraattan na dhageeffadha. Mucaan badii takka hin qabu namni badii qabu haati badii haadha badii yoo argattan dhugaan haadha badiirraa dhugaa teessan yoo argattan haala hosaala. Isin magaalaa gartee Yaman keessa jiraannaa kan jettu taate isin ulii Yaman keessa jiraatun teessan nin jabaatu. Yoo is keessaa baafattan malee na dhageeffadha. Yoo gartee goda keessa jiraattan qotattanii jiraattan malee ilma namaa akkas gootan san hin baatan
na dhageeffadha. Inni arran tan akkasitti dheengadda hamzeewut jechuudha gartee gaa inni sun isa san tokkas godhe jechuudhaan dhuftanii jechuudha sababa gartee mucaan ammeen qabame irratti mucaa san irratti jechuudha isilleen gartee gaa mucaa gartee haboo taatee mucaa san irratti jechuudha anillee sababa sanii qabee manatti galchee bakka isin jirtu mucaa mucaa san sababa sanii gartee mucaa sanillee jechuudha harkaanillee gaan TV gutti na dhageeffadha Oromooti kanarraa yoo numa hime jechuudhaa fi beekadhu wanni kun hundi mucaa sanillee dhugaadha baafate mucaa bakka inni bu'ee sin garre na dhageeffadha kanarraa ammoo hayyee dhaqanii mas sababa gartee eegaa mucaan san bee waa mucaan itti godhe waa gartee namni kungaa namni gartee nama miidhe tokko inni gartee haqaatu kafalaa jira yoo harkaan namni sun sidee harkaan dhoyiteef irraa kafalattaatiis akka mataa gariitti dhageeffadha kanarraa andaamsi xiyyaarra kana fakkaata inshallah yoonii fi gartee warreen gartee yaada qabdanillee yaada keessan kumanti jala faadha osoo gartee akkana killee waan akkanaati jettanii nama arrabsuun ta'in dhugaa jettan dhugaa jirtu dubbadhaati dhugaa san irratti yoonii fi gartee ragaa baatan bareeda jeetiin abdii qabu lafaa kaatanii osuma gartee namni tokko asii gartee nama waa jechuu hin ta'in kanarra fakkaata inshallah garuu immoo isaan yoo argatanii na dhageeffadha feerisoo qabna jaanii argatuu baannaanoo maaliif ilma namaa dararan maa mukatti firra raafne isaanummaan sunu na dhageeffadha Oromooti warreen hanga amma nafaana turtanillee baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa ammoo warreen gartee yaada qabdan yaada keessan koomentii jala nuuf kaadha warreen gartee immoo akkanaa killee gartee balleessitee jirta yookaan badirra jirta kan jettan taates warri wanni gartee irra ol baasee nu lolchiiseetu jira